maqaan kee eenyu eessarraa dhuftee maaltu ta'e? Ani maqaan koo Adaanichi Lammiin jedhama kanan dhufe magaalaa Gatamaa. Okay. Isheen na bukkee dhaabbattu kun haadha kooti. Okay. Kanan dhugaa bahu waa'ee haadha kooti. Okay. Haati koo kun utuma mana teessu hanga baan deeme manaa baatee baddee. Okay. Achi isheedhaa ji'a tokko fixe barbaannee dhabnee firrundumtiyyuu deemee barbaadee dhabee dhiisnee bakkeetti duute beekaa jennee bakkeellee caaqaa keessa barbaannee dhabnee homaa tokko dhabnee ji'a tokko fidnee achii booddee ani kunoo iddoo kanatti gabaa iddoo kana gaafan dhufuun waldaa kana nan argan ture. Achii booddee ani waaqayyo furmaata naaf ta'uu qaba. Beekaa waa'ee haadha koo achitti deebii argachuun qaba. Waa'ee haadha koo achitti waaqayyo natti dubbachuu qaba. Jedheen suuraa haadha koo qabadde waldaa kana dhufe. Akkuma dhufe namoonni dhukkubsattanii namoonni maatiin keessan iddoo biraa jiraniis suuraan kan sin harka jiru as baa jennaan ani suuraa haadha koo qabadde asan bahe. Badanii ji'a tokko turaniiru. Eeyyee. Ilaala ishee. Homaa tokko dhabnee ji'a tokko fidneera. Okay. Achi suuraa haadha koo qabadde asan bahe. Maalidha jennaan haadhi koo baddee ji'a tokko fixxeetti. Homaa tokko barbaannee hin dhabne. Kanaaf jechaan dhufee ani iddoo kanatti waa'ee haadha koo waaqayyo natti dubbachuu qaba jedheen dhufeen jedha. Achi haadhi kee kun siif galti. Haati kee kan jirtu mana namicha Dabalaa jedhamu jirti. Namicha Dabalaa jedhamu beektaa anooma ayyuu hin beeku jedha. Achi akkuma akkas jedhame maatii kana gidduu jirti. Haati kee homaa tokko hin taane hin boo'inaasini. Haati kee akkuma baatetti deebitee hin galti. Isti galata fidame Yesus isa himimmaan namaa haadhu. Sagalee akkas jedhutu bahe. Natti dubbatame achi akkuma kana yoomsi fagaltu haati kee jennaan anoo boriyyuu naaf fagaltuun jedhe. Achi akkuma kana torbee ana addana dhufee guyyaa roobiidha. Mucaan tokko maatii wajjin asitti galanii jiru. Haadha koo kana gabaa keessatti arge. Achi haadha koo arge maalidha jennaan asitti galtanii ittiin jettee isheen hin gaafattiin. Eeyyeen ennaan sinoo jennaan ani asitti hin galee jettee itti dubbatti. Achi mucaan kun akka isheen baddee hin beeku ture. Achi galee maatii isaatti maaliif gadhiistere isheen baddee barbaadaa jiru. Ijoollee ishee garaa gartamsaanii barbaadaa jiru. Maalidha reennaan anoo hin beeku jedhe mucaan xinnoodha. Achi addanuma dhufee dhagaa. Achi waaqayyo dursee sagalee kana na dhageessise. Achi booddee kunoo isheen immoo akkuma raajiin natti dubbatanii ji'a lama qabatte qalana baddee homaa tokko sakana dhageenye malee hin jirtu ishee barbaanee dhabne kana dhageenye dura. Achi ji'a lama fixxee dheengadda gaafa qidaame ofuma ishee qaxxitaa madeemte. Ofumaan. Eeyyee. Dhaabni guddummaa waaqayyoo tapha waaqayyoodhaaf illee iyya sagalee galataa hafidumee lafa kanarratti haaleluuyaa. Galata fidame Yesus Kristos. Inni ati yeroo dheeraa itti dadhabdee na jalaa sokke na jalaa bade jedhe ofumaan deebi'ee sii gala. Ati ofii waan qalbii miti. Ergaan sitti dubbatame ofumaan deebitiidha. Eeyyee. Ofuma ishee deebitee dhufti manumatti dhufti qaxxitaa manaa. Manumatti dhufti jedhan. Eeyyee. La. Akkuma jedhame qaxxitaa ofii ishee dhufti. Hangaafa qidaamee gabaan deeme gabaa keessaa dawwalanii na waamanii. Kanaaf sabni waaqayyoon naa galateeffadha. Gochaa waaqayyoo naaf godhe waan guddaa. Iyya sagalee galataa Yesus. Gabaatiin koo inni lammaffaan gaafuma dhufee zayitii addanaa bitadhee hin gale. Siree haadhi kee irra ciistutti galii naqennaan achi ani gaa obsan nabe. Amma saayitiin ga'ee xumuramutti obsan nabe. Obboleettiin koo tokko iddoo biraa jirti. Isheenis achiitii baay'ee dhukkubsatte gisheen deemte. Nagaa dhabee manni keenya nagaa dhabee ani mana daadaa kootti hin gale beekaa nama jintaa'u nan nabe. Achii booddee galee maatii kootti sagalee misiraachoo kana himuufi sumanatti dubbatame himuuf obsan nabe beekaa. Akkuma galeen otoo obboleettii koo ishee tokkotti himin
manuma tolseene zayiticha siree makeenyatti naqe yaa waaqayyo akkuma dubbatte haadhi googaltee siree ishee irraa haciistu zayitiin kun harka ishee qabee iddoo isheen jirtu baasee fide siree ishee irra naaf haciibsu jedhee zayitichatti naqe. Kanaaf sabni waldaa kana dhuftan amanaati waan sirrakkisetti naqa waaqayyoof homaa wanti dadhabame tokko illee hin jiru. Kanaaf sabni waaqayyoo zayitii waldaa kanaa hin qalladiina. Kanaaf sabni waaqayyoo oddoo teessanii ol ka'aatii waa'ee haadha koo haatoo fi rakkoodha haatoo fi qabbanaadha. Kanaaf dhaabbadha. Kuno gawaagni inni waaqaaf lafa uume inni waan hundumaa godhu maatii baabba'ee lafa lixaa dhabe meerre haati koo ijoollota jedhan haadhaaf ilmoo isa walitti fidu ta'eera. Tokkommoo dhullaa wayiitu xinnummaa keetti sitti ba'eera naan jetti haati koo kun. Okay. Ani hin beekun ture yeroo sana xinnoodha. Dhullaa kootti natti ba'ee ture eeyyee. Okay. Achii booddee xinnummaa koodha ture yeroo sana inuranii naan jetti. Achii booddee ammas isheen egguma baddee booddee utuun mana daadaa koo jiru dhullaan kun ammas achumatti na ba'e. Achii homaa tokko namatti hin himneen ture. Achii daadaa kootiin guyyaa tokko yeroo tokko natti ba'eera jedhanii ammas natti ba'e maalan godhaanii anoo mana kiimiisi deemee inni ilaalchifadhu homaa tokko nama tokkotti iyyuu nagarsiifadhu zayitii waldaa gaafa waa'ee haadha kootiif dhaqe qaba gatii ta'eef sinis milikkita isaa hin agartu an zayitii kana dhullaanatti ba'e kanatti nan godha zayitii kanaani dhullaan sun oddoo sana huma dhibamaa adaadaa koo jedheen adaadaa kootti hime. Achi akkuma kana halkan otuun ciisu ka'ee kadhadhee zayitii sana dhullaa sanatti nan dibe. Achi oddoo isaatii iyyuu cira hin jiru kanumaan oddoo isaatii bade kanaaf waaqayyoon naa galata. Istii galata fidaame waaqayyoodhaaf. Haleluuyaa. Waa'ee zayitii kanaa kanan dhugaa bahu waan tokkoon qaba. Engadda gaafa kamisa ani asti minaan nagadan ture xaafii. Xaafii immoo orreeyyama qabdan malee akka hin binne jedhan. Ani maayyama baafachuuf homaan danda'u. Kanan bitu yookiin keeshaa tokko keeshaa lama faan bita. Achiiti homaa immoo waan ittiin jiraadhu hin qabu. Isuma nagadeen of gargaara. Achi kan adaadaa koosii kan mucaa adaadaa koosii qaraxammoo itti kunnee mabaasna gabicha keessa isaan na wajjin deemu turanii iyyuu du'a wayii jiraayyuu achi deeman. Achi booddee minaan sana olitti hin baay'ate gaafa nama baachise karaa irratti baasee gabaa dana dhufuuf jedhu minaan sun hin baay'ate. Namichi inni dhimma daldalaa irraa hojjetu ni gabaa keessatti nu dhowwu utuu mana sagadaa bataskaana deemaa jira ture. Na argee makiinaa qabachuudha qaan jiraayyuu kanumaan silkii dawwalu jammare dawwalee nama natti waam achii booddee zayitii sana immoo gaafan bitadheeti boorsaan fudhadhee gabaa dhaquun qabadhee dhufe gaafichallee boorsaa koo keessa zayiticha hin baasu gaafan gabaa deemu zayitii sana boorsaa kootti naqee adda koottis dibadhee harka koottis qoqqoradheen deeman ture achii boorsaa koo keessa zayitiin sun jira. Achi gaafa makiinaa qabatee dhufu namichi suni isa mana sagadaa deemu dhiisee dhaabbatee na eegee nama natti dawwalee natti waama ture. Achi booddee ijoolleen makiinaa ani wajjiniin qabatee dhufe akkam feene minaan kun qabameera akka waajjira poolisii galuufi kuna waameera ishii akka minaan kana hin feene jenna ishii dhugaa jiru isinittiin himaa ani kunoo eeyyama immoo baafachuu hin danda'u. Minaan kana immoo qaraxatti kutee baasaan jira. Minaan kun immoo hundi kan koo miti. Isinittiin himaati ishii dhaabbadhaa na dhagaa jennaan na didee haqee barrii seenee barrii isaa keessaa natti cufatee an bakkee dhaabbadheen barriitti qosoqqosan ture. Achii booddee ijoolleen suni hin sodaatan turan naaf fe'u. Achii booddee yaa waaqayyoon jedhe tuun namichicha biraa deebi'u. Zayitiin mana keetii bitadhee narka jira gatii ta'eefi minaan kun homaa tokko namichi kun hin dubbatu. Homaa tokko waan tokko naan jechuu hin danda'u. Zayitii makanan dhaqee itti diba keeshaa minaan kana baatutti
ati immoo yaa Waaqayyo hojii kee hojjechuu qabda. Kanaan dura zayitii kana dibadhee waan baay'ee olee ragatii ta'eef omaayyuu namichi kun natti dubbachuu hin qabu jedheen deebi'ee zayiticha buusee harka kootti buusee keeshaa midhaan sana baatu hunda isaatti hin dibe. Namichi sun omaa tokko hin dubbanne midhaan koos akkasumaan nan fe'adhee dhufee asii nagadadheen galee omaa tokko natti dubbachuu hin dandeenye. Kanaafis sabni Waaqayyoon na galateeffadha. Galata fidaame Yesuus Kiristoosiif. Amantii keessanii itti gabaadhaa godha. Kanan jedhu wanta Waaqayyo mana kana keessatti isiniif godhe wanta Waaqayyo karaa raajii isinitti dubbate omaa tokko mataan illee yoo isin dhukkube yoo ilkaan keessan illee isin dhukkube omaa tokko waldaa kana keessatti isiniif ta'eera taanan gochaa Waaqayyo isiniif godhe hin dhoksiina kottaa dhugaa ba'a dhugaa baatiin koo xinnoodha jettanii sodaatina waa'ee Waaqayyo isiniif godhe kottaa dhugaa ba'a anamman dhufuutti jechuudha obsan dhabe gaafa haadhi koo galtu fidee dhufuufi ani gaafachan jiru sagantaan obsan dhabe beeqa Waaqayyo obsan haalaati ammanatti iyyuu kanaafuu sabni waldaa kana dhuftan nama biraallee isa dhukkubsatee sireerra ciisullee fidaa kottaa Waaqayyo danatti hidhaa nama sanaa inni kagatii ta'eef kottaa dhugaa ba'an jedha dhaamsan qabu kanadha gaafa dhuftan amanadhaa kottaa anomaa tokko hin beekun ture namni dhaqinaan hin jedhe ofuma koo murteeffadhe waldaa masa kanan dhaqa achumatti waa'ee haadha koolatti dubbatama jedheen as dhufe kanaaf sabni Waaqayyo gochaa Waaqayyo isiniif godhe hin dhoksiina kottaa dhugaa ba'a kanaaf dhaamsan qabu kana kanaafuu Waaqayyoon itti dabalaa naa galateeffadha. Galata fidaame Yesuus Kiristoosiif. Gatamaadhaan dhufanii asitti milkaa'ina guddaa Waaqayyo isaaniif taasisee daballee haa galateeffannu mee Waaqayyoon. Haleluuyaa. Okay. Gooftaan koo si haa eebbisu. Bara baraan dhuga baatu ta'eef ati heeyyama sinuma baafatta. Amen. ትክክለኛ የሆነ ስራ ትሰራለሽ። አሜን። ሆጂ ሴራ ቀቤሰ ተፍ ሆጂ ቁልቁሊና ቀቡ ሆጂ ነሞኒ ባየን ስርከተዋን ሲበነዋ አሜን። በቃ ተይራይ ዳኒ ትቀባት ያርገዛ አሜን። የመባፈታ ዳኒ ሚና አሜን። ኢማዬ ማልቱ ስንቲ ዳጋም አኖቱ መንታኡ እጆሌ ሸንኮን ገባናቱን ጀዴ ናምታ ሙጫንኮ ሸንቶኮ ዲ ሆጂ ወይረቴ እየ Atomamtaa'u akkuma jaanu wayi fidee jakoorra facaase. Ija dura sin facaase. Eeshi. Amma jilbeen faddeen kadhadhee waa gochuu achi darbeen bitintiree deebi'ee nan kadhadhee achuma gachiisee akkuma sagalee ijoollee durbaa bayi kottuu jireenyi kee addana miti deemi kottuu naan jedhe deemee hin jedhe al tokkitti kanumaan nan cannaqame ofirraa giseen obbaru nan ifadhaa. Giseena dadhabsiistu immoo achi xarapheessaa irratti hirkadheen calluma beekatti taa'a. Atuma kanaan cannaqamuun sayitii ja'a wayii ga'e mucaan tokko bakkeedha dhufe. Achumaan inni wayyaasiin uffannee lagoodhuman taa'uun kana butadheen bahe. Beenuu naan jetti ofisin beekuudhuman deeme. Sagalee madhagaa adeemtu sagalee madhagaa lala manaa fuudhee baamne ge kanaani anoo atuman deemu qabe sagalee nagayeen yaggoon akkas xinnoo obbaree eessan naqaa anoo nan deebi'aa maatii koo biraa maaltu na baasee jedhe amma birrii 50 wayii kaatti gudunfamtee teessi akkasii kee ilaalee deebi'uuf kaana beenuu deebi'in deebitu jireenyi kee asitti sittiin fakkaatu baay'inaan jette. Ishi. Mucaan tokko dura gortee bakkeen akkanaa goonaan dhaabanii nan sokke. Eetti buutummaan maannaanuun beekuun jedhee mucaa saraddaatiidha. Mucichi bu'aa kaadhe nan bu'ee karma qabadheen sokkee nan deeme ol deemeen keessuma ol dhufeen yaada kootiin mucaa tokko natu guddisee addanaan qabaa achiin naqan jedha. Achirraa nan kaadhee giseen gad deebi'uu. Namuma dhufee kana koona qabuun arge. Eeshi. Adaadaa koomiti ati ette mucaan tokko sitti galteerti jedhe. Maara jiruufteen naannoon beekuun jedhe. Nagaa kee miteen naannoon beekuu amma nana baasee ijoolleen na bukkeen jiraniin jedhe. Isheen hawaas hin dubbanne nagara ishee dhiistee na fuutee sokkitee dhattee maa nagashitee. Haaloo nan taa'ee ofis baruu nan dadhabee nan taa'ee. Waan hin torban tokko taa'e natti hin fakkaanne
Ano bakina kesa nabusin nang betem butuen nan buah gatama matim buah nage nabusi mali nanti emade ano ofuma galumu ofuma koti bakina ya badde mannaria simpune karo mane kenya gararati buen didicen akkasigisan galilalu manni banada mucanto konatti fige nakabe na fude gale kanu ofuma namnu sin gesin mucanto sigala tafidame waaqayyoodhaaf haleluya Abuana godhe fuudhee ba'e sagaleen asii ba'u garuu ofumaa manatti isaan gashe maqaa waaqayyo haa eebbifamu baay'ee waaqayyo galanni guddaan haa ta'u baay'ee isa lubbuu keessan jireenya keessan balleessuuf ture waaqayyo gidduu isinii galee baga gammaddanii waaqayyo baga nama galataa isin godhe baga dhala keessanii hojii wal agartanii bara baraan nama gammachuu ta'aafa dhaqaa nagaadhaan